Kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii Hundee Qaroominaa akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaan, jaalallii fi tokkummaan bakka jirtan hundatti isinii wajjin haa ta'u. Tole egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechoota ijaaruu kan jedhu waliin barachaa turreerra. Egaa har'a kan barannu jechoota sagalee gabaabaa qaban. Jechoota sagalee gabaabaa qaban kan jedhudha jechuudha. Egaan sagalee fi sagaleen walitti dhufanii jecha akka nuuf laatan waliin ilaallee jirra kutaa darbee keessatti jechuudha. Egaa jechoonni isaan nuuf laatan kun jechoonni nuti sagalee irraa argannu jechoota akkamiitii kan jedhudhaa fi jechoota sagalee gabaabaa fi jechoota sagalee dheeraadha jechuudha. Egaa sagaleen akkuma bakka lamatti addaan qoonnee ilaalaa turre sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa jennee egaa sagalee sana uumamaa irratti hundoofnee addaan qoonnee ilaallee dubbachiistuu dubbifamaa cina teessuu fi akkasuma hafuura keessa keenyaa bahu irratti hundoofneeti jechuudha. Egaan akkuma kana jechoonni nuti sagalee irraa argannus jecha gabaabaaf jecha dheeraadha jechuudha. Jecha gabaabaa kan jennu egaati mata duree keenya irraa ta'ee innis akkamitti kan uumamuudha? Sagalee gabaabaa fi sagalee gabaabaan walitti dhufanii jecha gabaabaa nuuf laatu jechuudha. Sagalee gabaabaa kan jennu qubee dubbifamaa tokko dubbachiistuu tokko irraa kan uumamu sagaleewwan lamarraati jechuudha. Sagalee lama sagalee gabaabaaf sagalee gabaabaa yeroo jennu qubee dubbachiistuu tokko dubbifamaan tokko wal cina taa'uudhaan ammas qubee dubbifamaa tokkoo fi qubee dubbachiistuu tokko wal cina kaa'uudhaan kan argannu jecha sagalee gabaabaa jenna jechuudha. Fakkeenya jechoota asirratti argaman kana waliin haa ilaallu. Jalqabatti ku sagalee jedhu kana waliin haa ilaallu. Ku sagalee jedhu kana eda'uu te sagalee jedhu kana te sagalee jedhu kana walitti yeroo daballu jecha akkamii arganna? Jecha kute jedhu arganna jechuudha. Egaan ku kan jedhu kun asirraa akkuma ilaallu sagalee akkamiiti? Sagalee gabaabaadha jechuudha. Ku yeroo darbee ka, ke, ki, ko, ku jechaa turre jechuudha. Akkasuma sagalee dheeraan uumamaa jechaa turre ka, ke, ki jennee dubbisaa kan turre sana amma egaa jecha sagalee gabaabaa uumaa jirra waan ta'eef jecha sagalee gabaabaa uumuudhaaf immoo sagalee gabaabaaf sagalee gabaabaan walitti dhufuu qabu jechuudha. Kanaafiti ku kan jedhu kana fudhanne. Akkasuma eda'uu jennee te sagalee jedhu kana te sagalee te jedhu kanaaf sagalee ku jedhu kana walitti daballu maal arganna? Jecha kute jedhu kana arganne jechuudha. Jecha kute jedhu kanatoo arganne jechuudha. Tole gaariidha. Egaan akkasuma jechoota itti aanaan kana fudhannee yoo ilaalle jechi lammatarra jiru maal jedha? Bi jedha. Bi sagalee jedhu eda'u ra sagalee jedhu jecha maalii arganna? Bira jecha jedhu arganna jechuudha. Jecha sagalee gabaabaa bira jedhu arganna jechuudha. Egaan bira jechi jedhu kuni bira jechi jedhu kun sagalee gabaabaa lama irraa uume jechuudha. Isaanis bi sagalee jedhuu fi ra sagalee jedhu jechuudha. Yeroo walitti daballu bi eda'u ra bira bira jecha jedhu nuuf laata jechuudha. Egaan akkasuma jecha itti aanu itti fufnee fakkeenya godhannee yoo ilaalle ma eda'uu la jecha maalii nuuf laata? Jecha sagalee gabaabaa mala jedhu nuuf laata jechuudha. Mala jecha jedhutu nuuf laata jechuudha. Egaa jechi mala jedhu kun akkuma duratti waliin ilaalle sagalee gabaabaa lama irraa uume jechuudha. Sagalee gabaabaa ma jedhuu fi sagalee gabaabaa la jedhu kanarraati uumamee jecha sagalee gabaabaa mala jedhu kana arganne jechuudha. Egaa jechoota sagalee gabaabaa kan jennu jechoota akkasiiti jechuudha. Jechoonni hedduun jiru. Asirratti fakkeenya fudhannee kan ilaalle kun jechoota muraasaadha jechuudha. Isaanis kute, bira, mala kan jedhu kun fakkeenya jechoota sagalee gabaabaati jechuudha. Egaan barnoota keenyaa kan guyyaa irraa asirratti goolabnaa. Haga mata duree itti aanutti egaa yeroo gaariidhaan nu eegaa isiniin jechaa
Namoonni yuutuubii keenya sabiskiraayib hin taasisne yuutuubii keenya sabiskiraayib akkasuma sheer hiriyoota keessaniif taasisuudhaan wal biraan nuuf qaqqabsiisaa jenna. Egaan akkasuma yaadota qabdan koomentiidhaan nu qaqqabsiisaa. Akkasuma immoo namoonni yuutuubii keenya kana daawwachaa jirtan barnoota irraa argattan yoo ta'e isinitti tole yoo ta'e yuutuubii keenya asumaan laayik nuuf taasisaa jenna. Akkasuma namoonni iddoo garaagaraa teessanii onlaayiniidhaan karaalee garaagaraa karaa iimoo akkasuma teelegiraamii waatsaappii fi kanneen kana fakkaataniidhaan nu wajjin barachuuf lakkoofsi bilbilaa keenya as jalatti barreeffamee kan jiru duwwaa 9 duwwaa 5 duwwaa 7 21 26 irratti bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Egaa kutaa itti aanutti turtii gaarii.